Hi guys, akam nagaa keessanii baga gara Maahir Sharif channelitti nagaan dhuftanii har'a immoo qormaata GAT exaamiidhaaf qophaa'uudhaaf wantoota barbaachisan keessatti qormaata kan darbuudhaaf yookaan karaa salphaadhaan qormaata kan mo'uudhaaf waan nu barbaachisan murteessoo sanii qabadee dhufee jira. Intro gabaabduu kanaan duuba walitti deebiin. Yes guys, egaa walitti deebineen duuba immoo qormaati GAT jedhan kunini bara dhiyoosii barkunaaf 15 mootummaa bifaaraan namni digirii lamaffaa barnoota maastersii eegaluu barbaadan qormaata kana erga qormaatamaniin booda riizaltii kan isaanii kanarratti hundaa'uudhaan gara barnoota isaaniitti akka dabran kana ta'edha. Kanuma wal qabatee qormaanni GAT kunini isaaf qophaa'uudhaaf yookaan kitaabni qophaa'ee jiru yookaan ammoo barnootaatiin barattee dipaartimentii barattee wanni wal qabateen jirudha jechuudha. Kunini kontentii mataa isaa danda'e hubachuu qabda jechuudha. As keessatti wanti murteessaan GAT kan qormaata kana kan darbuudhaaf barbaachisu jalqaba kontentii yookiin qabiyyee qormaatichaas haalaan hubachuu barbaachisa jechuudha. Qabiyyee qormaatichaa kan erga hubatte ammoo qabiyyee sun irratti hundooftee haala suniin qo'attee achi booda gara salphaadhaan darbuta jechuudha. Kanaafuu mee qabiyyeen qormaata kana maalidha yoo jennu taate isaanis qabiyyee sadiidha. Tokkoffaan verbal reasoningidha, lammaffaan immoo analytical reasoningidha, sadaffaan immoo quantitative reasoning jechuudha. Verbal reasoning kun percentii gara 60 kontentii yookiin qabiyyee GAT kana kan qabatu isaadha. Kanaafuu fookas guddaa godhuu qabdan jechuudha. Kattaan immoo analytical reasoningidha. Inni percentii gara 25 akkas qabata. Inni percentii 40 akkas qabata immoo quantitative reasoningidha jechuudha. Tokkoon isaanii jala immoo sub contentii jirutti jira. Sub contentii kan waliin ilaalluti. Tokkoffaan fakkeenyaaf verbal reasoning jala kan jirani reading comprehension jira, sentence completion jira, vocabulary fi sentence equivalence jira jechuudha. Asitti ammoo fakkeenyaaf reading comprehension qabiyyoolee sub content anas jalatti sanii kennu kana tokko reading comprehension maal akkasumas sentence completion maal waan jedha fakkeenya waliin yoo hubatte ilaalte qormaata kan darbuun siif salphaadha jechuudha. Inni taan ammoo quantitative reasoning ida. Quantitative reasoning illee sub contentii garagaraaf jala qaba. Isaanis waan akka percentage, age problem, ratio, perimeter, area waan kan understand godhuu qabda jechuudha gabaabumatti. Inni sadaffaa immoo analytical reasoning ida. Analytical reasoning jala kan jiran immoo syllogism jira, small paragraph understanding jira, akkasumas graph fi histogram warkan understand godhuu qabda jechuudha. Kanaafuu qormaata GAT kanaaf darbuuf karaan salphaan kitaabni dura kan dubbiste yookaan dipaartimentii digirii jalqaba barattee wanni wal qabatin jirudha. Kunin skills kan kee fi dandeettii kan kee kan duraanatti qabdu silaaluudhaaf qormaata dhiyaatu waan ta'eef kontentii isaa kan erga hubatte qo'annaa kan kee amma raansitee itti fufuu dandeetta jechuudha. Waan hordoftanis immoo guddoo galatooma. Viidiyoo ta'an keessatti ammoo tokkoon isaanii fakkeenyaaf verbal reasoning isaanii fudhadhee achiin jalatti ammoo sentence completion yookiin reading comprehension kan maana kinni ta'ee fi fakkeenya 2-3 waliin isaanii qabadhe dhufa na wajji waan turtaniif guddoo galatooma. Yoo chaanaalii kun isaanii tolee jiraatan immoo subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Yoo viidiyoon kun sitti tolellee like godhaa naa jiraadha. Galatooma. Bye bye.